Tole, egaa har'a maalan isinitti agarsiisuu barbaadaa qeerroo Oromiyaa keessa fi tooftaa hiriiraa akka jijjiirtan tooftaan hiriiraa jijjiiramuu qaba. Yeroo baay'ee waraanni qeerroo irratti akkuma salphaatitti dhukaasa waan ta'eef akka akkas hin taane fi tooftaa hiriiraa jijjiiruun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf qeerroon karaa kanaan yoo wanna hiriiru ta'e waraanni bakkee kana yoo daandii kanarra dhaabbatu ta'e akkuma salphaatitti qeerrootti kallattiidhaan dhukaasee nama barbaadu keessaa rukutuu danda'a jechaadha. Akka kanan taane tarkaanfii akkanaa kana akka hin fudhanne waraanni maal gochuutu qeerroorra jira tooftaa jijjiirudha. Tooftaan sun maalidha? Lakkoofsa tokkoffaa tan qeerroon hiriira ittiin bahu daandii lakkoofsa tokkoffaa fudhachuu qabu. Lammata lakkoofsa sadaffaa lakkoofsi sadaffaan karaa kanaan lakkoofsi arfaffaan karaa kanaan kallattii kana arfaniinuu daandii kana arfaniinuu qeerroon sa'aatii wal fakkaatatitti hiriira bahuu qaba. Seentarii kanatti wal arguu qaba jechaadha. San jechuun waraanni magaala keessa waan jiruuf waraana qalabatii keessa galchitu jechaadha. Kallattii arfaniin tokko, lama, sadii, afuri kallattii kana arfaniin gaafa dhuftanii waraana jidduutti galfattanii yookaan qalabatii keessatti galchitanii jirtu jechaadha. Kanaafuu waraanni kanattis dhukaasuuf hin rakkata, kanattis dhukaasuuf hin rakkata, kanattis dhukaasuuf hin rakkata. Maaliif waraanni yoo meeshaa harkaa qabaate hin sodaata. Kanatti yoo dhukaase an duubatitu na bira gaa jedha, kanatti yoo dhukaase kanatu na bira gaa jedha waan ta'eef hin dhukaasu jechaadha. Maal godhaa? Calma jedheetoo isin dabarsaa jechaadha. Yookaan isin waliin deemaa cal jedheetoo konkolaataadhaan isin bira darbata malee tarkaanfii biraa isin irratti hin fudhatu. Yoo kana gochuu baattanii yeroo tokko samiitti ol dhukaase san booda yoo isin fiigdan kallattii tokko qofaan yoo dhuftan yoo isin fiigdani nama tokko laallatee keessa rukuta waan ta'eef akka tooftaa jalaa jijjiirtan asirratti akka tooftaa jalaa jijjiirtan anan barbaade odeeffannoo kana isiniif kanan kennu. Kanaafan akkuma salphaatitti waraanni akka qeerroo irratti tarkaanfii dhukaasoo yookaan rasaasan snaapperaan alaala dhaabbate akka hin rukunneef tooftaa kanatti qeerroon fayyadamuu qaba jechaadha. Kallattii arfaniinuu sa'aatii wal fakkaatatitti qeerroon hiriira baheetoo waraana qalabatii keessa galchuu qaba jechaadha. Gaafa qalabatii keessa galchitan yookaan gaafa jidduutti galchitan dhukaasuu hin danda'u waraanni dhukaasuu hin danda'u. Kanaafuu yoon kana jedhu miidiyaa irratti waraana kana yoo bira geessan harkaan qabaatu meeshaa harkaa fudhadhaa osoo hin taane barsiisatoo bira darbaa. Yoo dandeessan barsiisatoo bira darbaa. Gara biraa waraanni gaafa isinirratti dhukaasu jalaa dheessuu hin qabdan. Waraanni gaafa isinirratti dhukaasu yookaan lafarra ciisuu qabdu yookaan bakkasuma dhaabbachuu qabdu yookaan itti fiiguu qabdu. Kan yoo jalaa fiigdan ta'e waraanni isinitti dhukaasee yoo jalaa fiigdan ta'e ilaallatee nama tokkicha keessaa rukuta waan ta'eef jalaa fiiguu hin qabdan. Yeroo hundaa samiitti ol dhukaaseet gaafa isin fiigdan ta'e nama tokko keessaa rukutaa jechaadha. Kanaafuu tooftaa jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Tooftaa kanatti fayyadamaa qeerroo kanuma jechuun barbaade galatooma.